Hayyee hordoftoota kiyyaa viidiyoo paartii 2 akkuma isin jedhee waadaa isiniif galee viidiyoo paartii 2 walitti jirra. Wantoota guyyaa kaleessaa biti amma isinitti argisiisuu fi jechuudha jalqabarraan gaafa xumuraan afaan tura. Viidiyoo kan guyyaa kaleessaa meeshaa bitee kana fakkaata. Amma tokko isa isinitti agarsiisa. Hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kan amma isiniin jedha akkuma isiniin jedhee wantoota biti hundeessaatu tokkoon isinitti agarsiisa. Yoo viidiyoon dheeratanii gabaabsa akka itti aanu yeroo biraatti viidiyoo isin waraaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel keessatti argamtan isiniin jedha. Welcome shamarra kunuutti keessanuu warroota amantii biraallee baga nagaa taatanii nageenya kiyya hordoftoota kiyya hunduma keessanuu alaa fi keessatti guddaa amantii kutaa ganda osoo jenne qilleensarra isin akka qabu nageenya kiyya baga jiraattanii warroonni jalqabarraa hanga ammaan afaan furtan hedduu naaf galatoomaa galata guddaa qabdanii umrii dheeraa naaf jiraadhaa. Hajamra dubbisina guutuu egaa viidiyoon kee akkuma guyyaa kaleessa viidiyoo isin waraabee paartii tokkoffaan bigaalaa deemee yeroo paartii lammaffaa immoo wantoota biti isin agarsiisaa viidiyoon akkasinitti dheeratuun barbaadu yeroo hedduu viidiyoo irratti dheeressanii waan naan jettaniif absheer hordoftoota keessaniin jedhee jira. Kanaaf viidiyoo isin dheeressuun barbaadu amma gamanumaan gara meeshaa bitee dabarraa haaya tokkoffaan isa kanaa shaanta bareedaa baay'ee bareedaa maashaallah tabarakallah isa kanaa jechuudha baay'ee bareeda manarraan bareedu yoo barbaade immoo akkanatti kaameraamaanii osoo jiraatee osoo dhaabadhee isinitti agarsiisee baay'ee tokko bareeda baay'ee xiqqoodha. Kamera rola baay'ee guddaa fakkaate malee ይታያል ها سكنا اوكي كمل كفرادي بفدادي بدو كون فوليزرو باي بريدة مش كسي باي تو بريدة الآن Ano mo ya dah abaya kuning itu tuh kuda semacam dia jadi pura baik itu kebereda abaya baik itu sate itu dah beredu nora ya amran abaya baik beredu sate itu dah bikin ugalam baik itu kebereda kasih share bisalin kan bikum isa wal fakat itu dah baik itu kebereda masyaallah tabarakallah itu warga itu dah. Oke, ini kan isa kana fakkaata. Kan biramo oke kan bira isa kana ini kan bikin satu sini agarsiisuu barbaachisa. Saati gana keessa yaasuun barbaanne tokko isa kana waa baay'ee viidiyoon dheeratuun barbaadu fi akkasiis salacha'uun barbaanne waan isin bitachuu qabdanii
surree kana jechuudha. Ni beeytanii kan hin beekne immoo maal inni yoo jettan immoo surreen kun baay'ee tokko bareeda jechuudha. Warri beeytan ni beeytan. Baay'ee tokko inni kuni qaama namaa sabsab godhee bareechaa jechuudha. Waan akka qamisii, waan akka veelloo, waan akka fistaanaa waama kana yoo diratan baay'ee qaama keenya tokko tartiiba godha jechuudha. Qaama keenya baay'ee tokko bareeda. Kanaafuu isa kana jechuun dagatina isin jedha. Warri beektan beeytan kan beeyne illee bitadhaa isin jedha. Baay'ee bareeda. Okay. Kun immoo akkuma asirratti argitan kana kan salaata shirshir salaata jedhamu jechuudha. Shirshir salaata bifa garagaraati jechuudha. Bifa garagaraati. Salaata baay'ee tokko barbaachisaadha, babal'aadha. Yeroo salaata namatti tola, huccuun babal'aa jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Inni biraa immoo xaafii. Waaw maashaallah tabarakallah. Bifa kanatu natti tole. Ani gisee hundaa xaafii bituun jaalladha. Xaafiidha baay'ee tokko bareeda. Bifti isaa baay'ee tokko namatti tola. Xaafiidha jechuudha. Xaafii bareeda. Baay'ee bareeda. Lallaafallee furdallee haphii miti. Tokko tokko hin jira haphiin jechuudha. Haphiillee isinitti argisiisuu barbaadanii. Inni kun garuu furdaadha. Baay'ee furdaadha. Baay'ee bareeda kun xaafiin kun jechuudha. Isin durallee yeroo hedduu bitee galee jechuudha. Isin duras namaa kenne malee baay'ee bareeda kun xaafiin kun jechuudha. Akkasii bifa birallee inni jira. Isa kana gosa hedduu bitee. Okay. Kan bifa biraa immoo bifti biraa immoo waaw maashaallah isa kana fakkaata. Inni kunillee baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Malkiin isa bichaan das nama jedhu. Duubni isaa tokko malachuuyyuu baay'ee tokko yebbuudha jechuudha. Xaafiin akkanaa kun baay'ee bareeda. Haphiin sodiillee jira garuu kanatu caalaa jechuudha. Kanatu caala. Yebbuu kanatu caala jechuudha. Kan xaafiidha amma kana malee gatiin kan bituun hin barbaachisu. Xaafiin baay'ee bareedni isa kana jechuudha. Malkii garagaraa hedduu bitee. Okay, amma shaarbiidhaan kunillee baay'ee tokko babbareeda. Baay'ee tokko babbareeda. Anarraa hin bareedu maashaallah tabarakallah bismillah. Akkasii. Kun malkii boora jechuudha. Kan akkaan ofirraa qabu kana inni kun garuu laafadha. Inni kun immoo malkiitu boora malee akka shaarbii abaayatii jechuudha. Okay. Kan malkii tokko ilaalee jira. Inni kun malkii lammataati. Waaw maashaallah tabarakallah. Hedduu bareeda. Waaw. Hunduu narraa deemaa jechuudha. Okay, malkii lama falmaan turra. Okay, malkii sadaffaa. Inni kun qamisii biyya fakkaata. Waaw. Hedduu bareedaa jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha.
من معلم. اوكي ايه يا عمران نسني بريدة ببريدة شاربين كنيكا كان أبايا تأودا يجودا. اوكي أما كان برا أبايا دا أبايا kun abaya bifa gurraachati. Abayaan dura isinitti argisiise kun immoo bifa biraati. Abayaan kun immoo bareeda jechuudha. Abayaa inni kun illee baay'ee bareeda. Isa kanallee hedduu godhee bite qaqayyarachuuf jechuudha. Baay'ee tokko babbareeda jechuudha. Kunillee baay'ee tokko bareeda. Okay. Akkasumaan kan biraa kan walumaa ilaalluudha. Abayaa bareeda. Abayaa bareeda jechuudha. Ziippii qabaa jechuudha. Abayaan ziippii qabaa, kiisii qabaa, moobaayilii keessa kaa'atamee deemamuu danda'amaa jechuudha. Akkuma asirraa argitan kana abayaan kun baay'ee bareeda jechuudha. Kan ziippii qabuu fi kiisii qabu baay'ee tokko bareeda jechuudha. Wanta tokko keessa kaa'atama yeroo hunda shaanxaan baatu baay'ee tokko bareedaadha. Carqomni isallee baay'ee bareeda. Carqommaan isaatu jechuudha lallaafaadha. Baay'ee xankaarradha. Yani carqiin laafaa ta'e haphii osoo hin taane xankaarradha. Hin lallaafaa xankaarradha. Carqiin baay'ee bareeda jechuudha. Akkana maashaallah tabarakallah. Kana fakkaata waan baay'eedha. Baay'eedha. Oke boorsaan kun illee yeroo gallu baay'ee tokko nu barbaachisaa jechuudha. Yeroo gallu boorsaan kun yeroo gallu waan adda addaa keessa keenya akkanatti harka qabanna. Amma yoo sirraa ilaalu xiqqaa fakkaatuma garuu inni kun guddaadha jechuudha. Kiiloo 10 harkatti kan akkanatti harka qabatanii jechuudha. Waa hedduu keessa kakkaa'anii yeroo booree ba'an immoo xiqqoo fannifatanii jechuudha. Kana waan adda addaa keessa kaa'anii baay'ee bareedu. Shaampuun hedduu tokko dasna jettee jirti. Baay'ee bareeda. Malkiin isiin nama hawwata. Waaw kida maashaallah. Okay. Wantoonni biraallee kan isinitti agarsiise. Kun immoo sammaadha. Sammaan barbaachisaadha. Kan duraanii sabarasheenan haaraa bite. Okay, isa kana sammaan isa kana bitee jira. Maashaallah meeshaan bitee kana fakkaata. Astagfirullah. Isa kana fakkaata sammaani.